ko addunyaa kanarratti waanuma kamiiniyyuu kan ani hin madaalchisnetu malakoon harkaa gate. Yaaddoon kee gubee na fixee mariimaa fiituu bariitu ijuma koodura deemaa bifti kee eessaan si fidu hin argines nama ormaa akka kee natti bareedu. Yeroo jalqaba irratti anaa fi inni wal barru seenaa koo hundumaa gadi fageesseen itti himeen ture. Kanaan duratti si'a hedduu jaaladhee waan hin dhabeef onneen koo cabee akka jiruu fi kanaan booddee nama kamiyyuu jaallachuun akka natti ulfaatu ifaaf ifatti itti hime. Keessi koo jaalalaan baay'ee miidhameera. Onneen koo keessi ishee madaadha. Sobamuu malee dhugaa arguu dhabeetaniin hin jira. Jaalalli namootaaf gammachuu fi tokkummaa yeroo uumtu anaan garuu umurii ijoollummaatii kaastee jibbaa fi gargar ba'umsa na keessumsiisatte. Jaalalaan miidhamee malee fayyadamee waan hin beekneef hadaraa kee na dhiiseedheen hiriyaa koo kanas yeroon itti mukanatti anaa fi si waa malee rabbi walitti nuun finne. Anis keessi koo madaadha. Haa ta'u malee garuu jaalalatti abdii kutuu waan hin danda'amneef anis abdii kutuu dhiiseen kunoo ammas si bira dhufeen jira. Keessa keenya lamaan keenya waan walii beeknuuf tarii rabbi anaa fi si haqa keenya nuuf deebisuuf walitti nu fideera ta'a jechuun innis na amansiise. Yaada qabu hundumaa erga natti himee booddee onneen akkas jaalalaan madoofte kun daftee dawaa argachuu waan qabduuf anis dafee si fuudheen atis obsaan jiraattee gadda kee duraanii dagachuun jireenya haaraa waliin jalqabne naan jedhe. Afaansaa akkas mi'ooftu kanaan onnee koo booji'ee jaalalaan harkasaa keessa na galchate. Anis baay'ee san jaalladhe, innis hedduutti na jaallate. Yeroo hundaa walirraa gargar bahuun hin jiru. Ija ija keessa akka gugee wal ilaalla. Waa baay'ees waliin arginee gammachuu fi gadda hedduus walumaan hirmaannee dabarsine. Innis kanaan duratti gaa'ila yaalee waan milkaa'uu fidideef gubataa keenyatu wal argate. Lamaan keenyiyyuu hibboon jireenyaa qofaa waan nu jiraachistaa turteef akka nama reefu dhalatee afuura walitti baafanne. Jaalalaan itti fufnees sammuu koo waan hedduun na amansiise. Hanga duunutti walirraa addan baanu, yoo duunes gannata keessatti deebinee wal argina naan jedha. Anis rakkoon koo waan baay'eedha. Gammachuun isa simadheen ofitti isa kenneen rakkina isaa siradhe. Darbees maatii fi hiriyoota isaa waliin wal baruun eegale. Yoo dhukkubsates gara mana yaalaatti fiigeen waan an qabuun isa yaala. Innis xiqqoo rakkoo fi harki qalleeyyummaan waan isatti jabaatuuf kana duras biyya hambaa deemee waan deebi'eef ani ofii koo biyya hambaa deemeen dalaga, ati immoo asuma turi jedheen yeroon isa gaafadhu gammachuu guutuudhaan na fudhatee anis yeroo gabaabaa keessatti murteesseen piroosesii jalqabe. Jaalalan isaaf qaburraa kan ka'e maatii koo irraa adda baheen isa waliin jiraachuu eegaleen ture. Yeroo deemsi koo geessus deemeen maatii kootti nagaa akkan dhaammadhu natti hime. Anis maatii koo bira deemeen nagaa ergatti dhaammadhee booddee du'aa akkanaaf godhan karadheen deebi'een hiriyaa koo bira bule. Yeroo kanattis jaalalli maatiirraa adda nama baasee hiriyaa waliin nama bulchuu dhumni isaa akkam ta'een na jedheen rabbi akka gaafachuu gaaffii natti ta'e. Isa wajjinis gara magaalaa Finfinneetti dhufnee naannoo Burraayyuu erga bullee booddee deemsi koo akka borii yeroo ta'u halkan guyyaa natti ta'ee boo'ichaan sammuun na dhiphate. Naman akkas jaalladhurraa irraa adda baheen deemuun yaaddoos natti ta'e. Innis obsaan akka waggaa tokko hojjedhee deebi'een wajjin akkan jiraadhu na gorsuu jalqabe. Deemsi koo halkan sa'aa 10 walakkaa irratti xiyyaaraan akkan balali'u waraqaa koorra waan jiruuf rafee buluu koorra har'umallee ija isaa laalaa buluun qaba jedheen halkan guutuu ija isaa laallachaan bule. Yeroonni gidduu gidduutti ka'ee maaf hin raftu naan jedhus kanaan booddee ija kee waan hin dheebodhuuf har'allee si ilaala akkan buluuf naaf eeyyamin jedha. Hiriyaansaa guyyaa sanan waliin bule maali jaalalli akkasii rabbi dhuma keessa naa bareechuu anaafis kan akkas na jaallattu rabbi naa badhaasu jedhee inaaffaa fi eebbaan nu gammachiisas ture. Hiriyaa kootiinis yoo dhuguma dubartii kanarraatii maqxee argamte rabbi haqa ishee lafan buusiin jaalala hamtuutiin sitti qabamtee jirteedhee isa gorsas ture. Gammachuu fi gaddaan halkan sunis dhumtee sa'aatiin xiyyaaratti yaabbadhu yeroo ga'uuf jettu taaksii keenya qabannee gara buufata xiyyaaraatti deemne. Hangan buufata xiyyaaraa ga'uttis ijji koo lafa laaluu dadhabdee boo'icha imimmaaniin dukkanooftee turte. Imimmaan na hodhees haasa'uu hin dandeenye. Innis dhiira waan na ta'eef garaa jabeeffatee obsi hadaraa anaanis akkan jeeqamu na hin godhiin ani baay'een si jaalladha maaltu si boosisa nagaan si agalchu jedhee na gaggeessee walirraa adda baane. Yogguun xiyyaara keessa seenutti namoonni imimmaan ija koo irratti arganii biyyaa baatiin beektu jechuun natti kolfuun kaan immoo ayizoo jajjabaadhu kanaan booddee biyya kee keessaatii baateetta garaa kee kutadhu amma boohuun faayidaa hin qabu
qabu jechuun na jajjabeessaa turani. Biyya hambaa deemuun anaaf yeroo jalqabaa ta'uu baatus haa ta'u malee inni ammaa garuu hedduu garaa koo hammeesse. Kan deeme Dubaay keessattis hojiin akka duraanaaf ta'uu didee baay'ee natti ulfaate. Anis dhimma kanarratti hiriyaa koo kanaatiin nan deebi'a haalli naan mijannee siinis yaadeeraa jedheen yeroon itti maddu obsii yoo as deebite wanti hojjetamu waan hin jirreef achuma hojjedhu naan jedhe. Hojiin bakka ani hojjechaatii jiru jiraachuma kooyyuu waan na jibbisiisee sammuu koos na jeeqe. Anis dhimma kana yeroon irra deddeebi'etti himu hiriyaan koo garuu gurra naaf laachuu hin dandeenye. Inumaa callisuu fi natti jijjiiramus jalqabe. Anis dhimma isaa kanatti waanan baay'ee sodaachaatis dhufeef amallisaa akkan shakku na taasise. Dubbii tokko tokkos hiriyoota koorraa dhaga'uun jalqabe. Anis isatti deebiseen na waliin ta'uu kee mamii fi shakkii akka hin qabaanneen naaf mirkaneessii jedheen yeroo san gaafadhu innis xiqqoo turii amma calluma jedhii hojjedhu jechuun as natti deebisuu jalqabe. Kanumaanis guyyaan yeroo bultu wanti haaraa gurra koo seenuu jalqabde. Kunis maatiin haadha manaasaa ishee duraa walitti araarsuudhaaf akka guyyaa qabataniiraniin dhagahe. Anis dhimma kana yeroon isa gaafadhu dubbii namootarraa dhageessee as natti hin deebisiin kun anaaf si'ii gidduutti walitti nu buusuu ni danda'a naan jedhe. Anis yeroonni jecha kana natti dubbatu onneen koo akka nama paaralaayisdii taatee walitti suntuurte. Baay'ees nan jeeqame ittuu hojjechuus nan dadhabe. Yeroo xiqqoo booddees haalan keessa jiru ergan itti maddee sammuun koo godhatee tasgabbaa'ee akka jiraatuuf tole deemiitii maatii kootti himuun ni kanaaf godhin jedhe. Innis anisiif yeroo ammaa kanatti ni kaasiif gochuuf hin qophoofne. Haa ta'u malee garuu akka ati tasgabbooftee hojjettuuf maatii kootti otoo himiin hiriyaa koo waliin maatii kee bira deemeen ni kaanan siif taasisa. Ati garuu tasgabbaa'ee hojjedhu naan jedhe. Anis tole jedheen har'a moo bor maatii koo bira deemee ni kaanaaf taasisaa jedheen otoo eeggadhu hinumaa naaf bilbiluu dide. Yoon bilbiles bilbila koo kaasuu dide. Anis hiriyaa isaatti bilbileen maal ta'ee bilbila isaa cufate yeroon jedhu lakki homaa nagaadhaa maaliif akka cufate hin beeku naan jedha. Dhugaa se'een waan hundumaa waan na amansiiseef abdii waanan isa godhadheef dhumarratti nagane. Yaalees baay'ee nan dadhabe. Ergan isarraa adda bahee biyya hambaa deemee reefuu waggaa tokko fixeera. Jaalalli keenyis dhadhaa abidda buute taate. Baay'ee of shakkuu fi abdii kutannaan waan natti dhagahamaa jiruuf gara fuulduraatti maalii fi eenyuun amanee akkan wajjin jiraadhu gaaffii natti ta'aa jira. Yoo dandeessan hiriyoonni koo gara fuulduraatti maal akkan gochuu qabu yaada keessan naaf hira. Dubaay irraa galatooma nagaatti. Yaaddoon kee gubee na fixee marri maaliitu bari ijuma koo dura deemaa bifti kee eessaan si fidu hin argines nama ormaa akka kee natti bari. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa irraas xalayaa obboleettiin keenyi maqaa ishee ibsachuun barbaanne Dubaay irraa nuuf ergitee isiniif qopheesseen ka'a. Akkasiin irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomii.